Paartii tanaaf halkanii guyyaa hojjechuu ture. Nama ala danjenne safti hin jenne faamilii isaatiif yeroo hin qabne. Nama paartii tanaa halkanii guyyaa nama wajji wal dhabe, hiriyaa isaatii wajji wal dhabe, kan wajji hidhamanii wajji wal dhabe, kan wajji nyaatanii wajji wal dhabe, kan wajji qabsaawanii wajji wal dhabe, sirna kana lafattiin gadhaaba jee namni Taayyee Dandayaa caalaa. Abiyyi caalaa namni paartii tana lafee Taayyee Dandayaati jechuudha. Mootummaan irra Taayyee Dandayaa nugusticha qeeqee jettee ala gabbaafte. Paartiin gartee heeraa fi seera mataa isii qabdi jechuudha. Nugusticha qeynaan ati mirga kan qabne asirra sii galuu qabdi jechuudha. Nama gartee siyaasaadhaan shoora guddaa isaa taphataa ture. Mootummaa gartee badhaadhina kana bira dhaabbataa kan ture tokkoffaa irratti Taayyeedha. Taayyee jechuun badhaadhina kanaaf gartee amanamoo ta'ee gartee utubaa ta'ee fi kan dhaabbataa ture isa. Namni kun yeroo badhaadhina irratti gartee waan fedhe dubbatee waan fedhe waan jedhee badhaadhina gartee itti amanee dhibbaan itti amanee seenee gartee waliin dhaabbataa ture. Osuma waliin dhaabbatu amma dura gartee osoo tun hin kaa'iniin dura gaafa tokko caffee gartee naannoo caffee irratti waa'ee tokko kaasee ture gaafasis. Gaafasi xiqqoo mootummaanis walitti gufatee ture. Aangoo irraa kirita jedheetiin bakki biraa kennameef. Aangoo isaa dhabee haa dubbiillee lalaaquu, aangoo isaa dhabee aareellee waan fedhe haa dubbatu. Garuu wanni inni aangoo dhabee wanni inni dubbate sun waan uummataaf barbaachisaati. Waan uummanni fedhu, waan uummataati dhugaa uummataa dubbate. Haa ta'u isa lammaffaa kaammaan kanaa irra dhaabbatee ka osoo gartee faamilii kiyya narraa dararanii faamilii kiyyaaf akkasii jee osoo irra hin dhaabbatin osoo waan takka gartee waan jeeyin dura dhaabbatee dura dhaabbannaan dhugaa uummataa baasee akkasitti dhugaa uummataa araara uummataa nagaa uummataa barbaachisaadha jee waan dubbate qofaaf waan inni kana dubbate qofaaf mootummaan gartee fuudhee mana hidhaa galchee mana hidhaa galchuu qofaa miti. Aangoo irraa kaasee mana hidhaa galchee mana hidhaa irraa kaasee gartee mana hidhaa eegee mana hidhaa hidhee booda faamilii isaa guyyaa 3 keessatti mana yaasee alatti jissee meeshaa isaa kagarii hatta guurate mootummaan gartee saame jechuu jiran. Maaliif barbaachise akkasi siyaasaa kamiiti tuni? Tun siyaasaa hanqina irraa bilchina hin qabne kuwaan gartee waan jiraatii miti. Taayyee irraa miti bifa dhugaa dubbannee gaafa Taayyee duraatuun gaafa Mallas Zeenaawii sanuyyuu meeshaa adda addaa qabatanii mana namaa dhufanii meeshaan mana namaatti dhufe meeshaan kun mana kan keetitti argame jedhanii nama qabanii deemuun waan baratame waan duriiti. Irra gatturre kun siyaasaa gartee bilchina qabu miti. Siyaasaa gartee moofaadha. Siyaasaa ammaan tana miti. Ammayyaa haa fiduun barbaachisaa yoo ta'e malee siyaasaa durii sadii nama sobuun hin barbaachisu. Uummanni ammaan tana uummata bilchaataadha. Uummatti bilchaatee gartee sammuun isaa waan dhufu waan dhufaa hin jirre waan duratti waan namni yaadu nama keessa beeku kana. Uummata ammaan tanaaf kana baratee uummata ammaan tan gartee waan hundi galteef kana tanaan nama gowwoomsuun hin barbaachisu. Meeshaa adda addaa waraana adda addaa qabattee mallaqa adda addaa koomentii gartee dikomentii adda addaa qabattee mana namaa seentee gartee alaabaa adda addaa qabattee mana namaa seentee mana kan keetitti agarre jechuun kun hin fakkeeffachuun dirqama keessan. Waan fakkaatu miti uummanni illee isin irraa hin fudhatu. Inni lammaffaan ammoo siyaasaa hanqina siyaasaa irraa kan ka'e faamilii isaa ala baastanii akkasii dararuun hedduu kan nama gaddisiisu. Kun gaafa gartee uummata keenya ittiin dararaa turan maqaa abaa'ootiin ittiin dararaa turan maqaa abaa'ootiin uummata keenya haadha abbaa keenya fixaa turan. Kun mootummaa waan kana gartee dhiisuu malee gartee waan dhiisuun isarraa barbaachisu waan gartee uummanni irraa hin fudhanne
amma dhiyoo kana naannoo Arsiitti wanni uummata fixaniif abaawoodha jettanii ilma kan keetii hayyee gaafa Wallagga gaafa Shawaa ilma kan keetitti abaawoodha jedhanii haadha ajjeesuun wanni suni gartee siyaasaa bilchina hin qabne siyaasaa gowwummaa duudaleetti ilma namaa haaloo bahuu fakkaatti. Waan nama irratti hin dalagamne dalagamu jira. Uummata Oromoo waan nama irratti hin dalagamne dalagamu jira. Waan seera keessa hin jirretti seera irra oolchuu jira mootummaan Itoophiyaa. Dimokiraasii illee laaqeetiin faallaa uummataa deemu jira. Mootummaan kan uummataa wanni jedhamu hin jiru. Seera cabseetiin jira mootummaan kun. Abbaa irree ta'eetiin jira. Dhugaadhaa badhaadhina bira dhaabbachuun turre. Deeggaruu turre. Loluufii turre. Waan biraallee daddabnu onlaayina kanarraa bira dhaabbatuu turre. Garuu faallaa kanaa deemu jira. Koma gartee kaayoon inni deemu jiru kaayoo gartee siyaasaa bilchina hin qabne siyaasaa dhoqqaa. Siyaasaa kana gartee itti fuudhannee uummata keenya gartee ittiin tankaarfachiisuu danda'amu. Uummata nagaa kennuu uummanni nagaan galee bobba'uudha. Uummataan taphachuu miti. Ijoolleen taphachuu miti. Dhiiga ijoolleetiin taphachuu miti. Haadha abbaa gartee nama gartee siyaasaa irraa bilisaatiin taphachuudhaan miti. Kun ufuma fageessee ufuma jibbisiisuudha yoo ta'e malee. Gartee uummanni amma wanni kaayoon gartee taayyeen dubbate kun taayyeen dhugaa dubbate. Taayyeen gaafa duraa waan fedhe haalaaquu gaafa hayyoonni keenya hidhamanan sani waa hedduu laaquu ture. Waa hedduu laaquus gartuu wanni inni laaqe suni wanni abbamaaf deebi'ee jedhanii harki deebi'eefii jira. Haa ta'u garuu faamilii isaa rakkisuun maaliif barbaachise? Maaliif barbaachise? Ilmaan isaa rakkisuun, haadha mana isaa rakkisuun, meeshaa isaa gartee saamuun maaliif barbaachise? Maaliif kana dubbateedha? Kuni hanqina sammuurra waan ilmi namaa namni guddaa abbaa siyaasaa aangootti siyaasaa yaaduu miti kun. Biyya bilchaatte keessatti akkasitti dalagamu jechuun Itoophiyaa ganaa irraa hafeetiin jira gartee. Itoophiyaa jechuun siyaasaan ganaa irraa alatti hafeetiin jira. Kana barbaadachuu isii dirqama. Siyaasaa irraa bade kana barbaadachuun dirqama. Hayyummaa fi sammuu isaanii kana barbaadattee fakkeenya biyya ambaa gartee fudhattee buluun isii dirqama. Ofii of dandeettee buluu hin dandeenye. Sammuu isiitiin biyya sochoosuu hin dandeenye. Fakkeenya biyya akka Keeniyaa, biyya adda addaa Keeniyaa, Taanzaaniyaa, Yuugaandaas uummata kanarraa fakkeenya fudhattee biyya bulchuu isii. Biyyi akka fakkeenyaaf akka Keeniyaa kun biyya bilchaatte biyya namni tokko yookaan keessatti karaa maleen ajjeefamu miidiyaa adda addaa Aljaziiraa adda addaa irratti gabbaa'amee dubbatamu bara. Biyya siyaasaadhaan bilchaatte biyya gartee yoo ati nama ajjeefte atummaan adabamtu malee biyya faamiliin kan kee adabamuu miti bara. Biyya ilmeen tantee ajjeefamtu miti. Biyya fakkeenyaaf Afrikaa keessaa tokko jechuu hin danda'a biyya akka Keeniyaa dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif Itoophiyaan biyya akkanarraa fakkeenya fudhachuu qabdi malee fakkeenya namaa ta'uu hin qabdu. Namni fakkeenya Itoophiyaa yoo fudhate qilee seena. Maaliif Itoophiyaa yoo namni ati waan badii takka dalayde yakka takka yoo ati dalayde faamilii kan kee wajjin adabamtaa, ilmaan kee wajjin adabamtaa, ni saamamtaa, ni dararamtaa akkasitti bee. Dhugaa Itoophiyaan biyya fakkeenya namaa taatu miti. Biyya fakkeenya namarraa fudhattee biyya bulchuu dandeette malee Itoophiyaan biyya gartee siyaasaadhaan fi beekumsaan illee uummata duuba jirtu. Biyya akka uummata gartee nama siyaasaa takka yakka isaatiin adabanii faamilii isaa adabuun maaliif barbaachise? Maatii isaa adabuun maaliif barbaachise? Maatii isaa dararuun maaliif barbaachise? Kuni dhugaa dubbachuuf hedduu kan nama dararu ta'a. Akkana isin jaa dubbiin garaana nyaattee uummata kiyyaa dubbiin taayyeetuni taayyee hidhamuu ani nan garramne faamilii isaa dararutti na garrame faamilii isaa karatti baasanii karaa irratti gartee meeshaa hamma tokko baasanii hamma tokko kan baasin jalaa saamamee jira. Maaliif ta'e kuni maaliif barbaachise? Dhugaa dubbachuufi hedduu nama ajaa'iba.
mataa irratti yoo mootummaa kana irra dhaabbattee ati ilaaltu miira keessa nama galchaa. Haalli mootummaan deemaa jiru dhugaa uummataa dubbachuudhaaf kana callaa nama gartee wanni dhugaa uummataa dubbachuudhaaf kana hunda si goosise uummata keenya faayidaa nuu baha jettee wanni ati eeydu yoo jiraate ajjeefamuu qofa dararamuu qofa yoo taate malee mootummaan kun gartee deeggaree bakka takka wajjin gaha jettee wanni ati irra dhaabbattee natti fakkaatu waan mul'atu natti hin fakkaatu. Akkasiin isiniin jaa uummata kabajamoo fi jaallatamoo oduun irraas garaana nyaattee na dubbachiifte kanuma asuma namicha nala keenyaaf haara taatan laayikii sheer sabiskiraayib nu gochaa nu bira dhaabachaa kabajamoo fi jaalatamtoota keenya kabajamoo ijoollee Oromoo hedduun isin jaaladhaa jaalalli keenya kan isin haa ga'u koonnee irraa maddee akka oduu biraa qabannee walitti deebinu nagaan naa turaa isiniin jechaa asumaan nu